Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunda jira jirtu baga naga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii kadhumaan qabne isinirratti haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibii laayikii nuuf godha warroonni maatii taatan Video isa jedhu kana gadhoofna al tokkoof ni bakka dhufu kana gadhoofna haala kanaan image keessa nu fida suuraa tokko image irraa fidannee dhufna amma erga dhufne maal goona dursa mallattoo kana balleessina mallattoo inshoot jettu kana watermark kana balleessina bakka x kana gattun al tokkoof haala kanaan remove free remove jedha haala kanaan irratti cuqaafna al tokkoof ni enna amma irraa nu badee jira watermarkiin qabu qulqulluudha amma taan suudhaan maal goona as bira dhufna canvas kana laallee jirra audio laallee jirra stiikerii tekstii fi affeektii filterii wajjin laallama maal goona dursa backgroundii kana jijjiirra isa gurraachate kana backgroundii jijjiirra suuras fayyadamuu dandeenya waan garagaraa fayyadamuu dandeenya suuraa kennas fayyadamuu dandeenya anammaaf mallattuma kana fayyadame backgroundii isaa jijjiirre isin agarsiisa background ka jedhu bakka kana jira background haala kanaan ni filanna amma background kana haala hedduun tolchuu dandeenya suura ma'asolii suura gubbaara jiru kana fayyadamne haala kanaan background isaa tolchuu dandeenya blurry haala kanaanis gochuu dandeenya amma kutaan lamaffaan isa dhiisne ammoo kanas fayyadamuu dandeenya haala kanaan mirgarraa gara bitaa haala kanaan fayyada bifa hedduu jira waan ta'eef backgroundii bifa barbaanne galchuu dandeenya kan suuraa kana wal fakkaatu mee haa fiduuniin wal fakkaatu haala kanaan wal fakkeessuu barbaade haala kanaan walii akka dhidhiyaatan ammas sadaffaa irra gabbu'aa sadaffaa irratti gad dhufe haala kanaan jira haala kanaan kunis suuraa duraatii wal fakkaata kun ammoo xiqqoo garaagarummaa qaba haala kanaan mirgarra bitaa irraa gara mirgaatti harkisne haala kanaan filachuu dandeenya jechaadha kunniin ammoo firiidha buufachuu dandeessanii yeroo neetworkii qabdanii buufatanii itti fayyadamuu dandeessanii kunniin ammoo kan mallattoo kana qabu kun watermarkiidha mallaqa isin gaafata isin kafirii irra deemtanii daawunloodii gootanii itti fayyadamuu dandeessanii ammas gaduma walumaa harkifna gara gubbaa irratti walumaa harkifne backgroundii garagaraa arganna backgroundiileen haala kanaan jira firiidha kun haala kanaan suuraa keenya irratti viidiyoo keenya irrattis wantoota garagaraa irratti fayyadamuu dandeenya backgroundii haala kanaan harkisne katole kan tole fayyadamuu dandeenya haala kanaan backgroundii bareeda qaba appii inshootiin kun backgroundii bareeda qaba jala irraa gara gubbaatti wal harkifna haala kanaan irra deddeemne kanneen ammoo jala irra jiru kana buufattanii itti fayyadamuu dandeessan yeroo neetworkiin qabdanitti daataa qabdanitti buufattanii itti fayyadamtanii haala kanaan anamma kanuma irratti haadhiisu erga finne maal goona right jennee as keessaa baana background isaa jijjiirree jirra amma maaltu nu hafe suuraa kana yoo suuraa kennas ta'e ni harkisna ni guddisna jecha haala kanaan bitaa irraa gara mirgaa haala kanaan guddisna ni dheeressina jechaadha ammas deebisneet maal goonaa haala kanaan asirra dhaabbanne stiikerii kutaa sadaffaan kun stiikeriidha stiikerii wajjin laalla stiiker as keessatti amma waa hedduutu jira tekstiin jira capitation jira
ISP shin jira. Nuti amma stiikerii kana ilaalla. Stiikeriileen jiran haala kana fakkiiwwan kana jecha amma yoo itti gochuu barbaanne suuraa kana eeggalchine zoom as goonee guddifne kenna haala kanaan kennamame raayitiin jedhaani hamma tokko harkisuu barbaade maal godha isa kana gad dhufee bitaarraa gara mirgaatti ittiin harkisa. Amma maal godhame hin tabsiisee isin garsiisa. Haala kanaan galchuu dandeenya. Suuraa keenya irratti viidiyoo irrattis galchuu dandeenya. Haala kanaan irra haa ta'uu barbaanne maal goona amma raayit jenneet stiiker bakkuma jiru kana deebine ammas gara stiikerii dhufna. Stiikerii kana gadi irraa gara gubbaatti ol harkifne yoo fakkeenyaaf nama waa dhugu asii ciccimaa kee kana dhuguu barbaanne idiit gochuu barbaanne isuma kana finnee asirra keenne maal goona raayit goona hamma tokko suuraa irra finnee galchine okeennaani haala kanaan itti fayyadamnaa jechaadha. Nama waan okeen godhu maal godha diileeti godha. Stiikerii sima jettu kanatti hin deebi'a. Haala kanaan gadirraa gara gubbaatti ol harkistanii laayik jira. Waan hedduu jira. Madooshaas yoo barbaaddan baatirii la'uu biizii wantoota hedduutu jira stiikerii kana keessa. Haala kanaan amma stiikerii kana jijjiiruu barbaanne mirga irraa gara bitaatti as onnee subscribe yoo barbaanne as keessatti ni arganna. Subscribe kunooti. Haala kanaan mallattoo onnees yoo barbaanne mee raayit jennee mallattoo onnee kana harkisna aga tokko subscribe ni harkisna mee amman tafsiisna haala kanaan jechaadha. Mallattoon bilbilaa illee jira. Haala kanaan as harkisne zoom yoo goone ni guddata. Ofitti as harkifne gara fuula keenyaatti as harkifne ni guddata. Keessatti achi immoo wanti goone walitti yoo qabne xiqqaataa deema jechaadha. Haala kanaan laayikis namaa gochuun jira asirra akka barbaanne laayik gochuu dandeenya. Koomentii namni nuu kennellee haala kanaan foloo nuu godhaa jechuullee yoo barbaanne haala kanaan foloo fayyadamuu dandeenya. Instagram yoo barbaanne haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Stiikeriin waan hedduu qaba. Haala kanaan bineensota kanas qaba. Wantoota garaagaraa diikoorii garaagaraa qabas amma asirrattis diikoorii kana fayyadamnee maal goona haala kanaan harkifnee mee tafsiisna. Asuma harkisna bitaa irraa gara mirgaatitti haala kanaan waan hedduu jira. Cheers jechuullee barbaadda walitti buusu warri waliin dhuu tokko hin jira miti. Gizee waa dhugan bishaan dhugan aannan dhugan maal dhugan haala kanaan as harkisna ammas haala kanaan gubbaa gadirraa gara gubbaatti ol harkifsine wanti direeni fakkaatu haala kanaan viidiyoo irratti keessattuu viidiyoo irratti suuraa irrattis gochuu dandeenya. Haala kanaan jechaadha. Raayit goone as harkisne affeektii gochuu dandeenya viidiyoo irratti.
haala kanaan yoo tafsiisnu haala kanaan nuuf baha. Kan itti aanu tekstiidha. Tekstii barreessuudha. Haala kanaan tekstii barreessuudha. Viidiyoon waan dheeratuuf walitti deebinaa kutaa itti aanu keessatti. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibii naaf godhaa. Warroonni maatii taatanii jirtan laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Turtii gaarii.